Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa Sooretti YouTube channel ka channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa tahaa waan nu daawwataa jirtaniif guddaa galatooma. Egaa hadda buskuta burtukana waliin hojjanna. Buskuta kana fatrii ramadaanaatiif qursiidhaaf snaakii daa'imman keessaniif maatii keessaniif mana keessan keessatti bifa gabaabaa taheen hojjechuu akka itti dandeessaniin isin agarsiisaa. Amma gara hojiisaatti. Wantootni nu barbaachisan daakuu furnoo, bishaan, zayita, yeastii, hanqaaquu, baking powder, sukkaaraa fi burtukana lamadha. Kan nuti barbaannu qola isaa qofadha. Kara diimaa isaa qofa suqnee itti fayyadamna. Hammi ani fayyadame screen gubbaarra jira, achirraa ilaaltanii fayyadamuu dandeessan. Egaa wantoota nu barbaachisanii walitti naqnee waliin maknee booda sukkuumuudha hamma inni bukoo laafaa nu kennutti. Yoo bukoon keessanii gogaa isinitti fakkaate harka bisaan jeefattanii irra deebi'uudhaan sukkumtani. Bukoo kanaa bukoo biraarraa wanta adda taasisu hamma inni kofootti eeguudhaatiin qabdanii akkuma bukeessitanii kaataniin damajxan. Eega akkanatti damacnee qajeelfannee booda qola burtukaanaa sila soqne sana sukkaara maankaa lamaan waliin maknee irratti firfirsina. Wanta kana irratti dagachuudhaatii hin qabne yeroo burtukana kana soqnu karaa adiisaa itti dabaluudhaatii hin qabnu. Yoo karri adiisaa itti galee hin hadhaa.
Eega murree qopheessinee booda daqiiqaa 10-15f murree akkanatti lafa keenya fried gochuu keenyaan duratti jechuudha. Eega zayitni keenya ho'ee booda akkanatti gaggaragalchuudhaan fried gochuudha. Yeroo inni akkanatti bilchaatee golden brown ta'u takka takkaan baafnee paper towel keenya irra keenyee qabbaneessina. Egaa hundaa'uu fried godhee xumureen jira. Kana fakkaata. Yoo video kana jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Hamma video biraatiin walitti deebinutti nagaatti.